لا بلا وكنا كي نوع كي سنيا ويدا كم جرس فيانا كاكي سنة نجرب بلي تيجي سنة كلا تقوفا بقى جراتنا رسارة فرنسا تاني mana كينيا كي لا لا mana كينيا كي مازري كو برنجرا لا لا mana كينيا من كينيا cita angkara pakai atar kita nih mazari berada kenjerar jaki ya udah tuh ada yang jerasa sirah punya deh karena view mana kayaknya kenjerar na ordo warna YouTube kayaknya ada sih tata nih subscribe gue dah warna tuh tadi mau gale tuh masih ninja ca mana kayaknya nanti kok mana kayaknya sebadiya mana kayaknya nanti mana juga masih nemetin tuh pada mana ya juga ya Yesus gue tadi juga kayak sana lalu tidak terbancur itu mana kayaknya kenjerar lala mana mazari kia fazari kia nih bakal tuh sinan jala dah lala yu warri baadiyyaa yaallee yaadatta laala gootara maasirii faasilitti agarsiisa subscribe godha share godha like godha dhugaa isin jedha nadaa wadda laala mana keenya gootara keenya kunillee gootara minaan itti gashannu laala argitanii yeroo sana birri 60 hin bitee fi maasiriidha har'a qabana maasiriitti argameen jira mucaa kiyya baattadhee yoo waaqayyo jedhee haanna wajjin kaameraa naa waraabdu jedhee obboleetti kiyya natti qorranna qabeen ciise jette ciifte jirti yini kuno laala manni keenya nu fakkaatu dhuguma Itoophiyaa dhuguma baadiyyaa deemte sin fakkaata bakka kumunyitti deemeetani laala kuni wanni ashaaraan jiru hin raafatamiin jedhanii kana godhan malee kan dhuguma sirriitti akka fakkaanne iddoon jiru laala adda gaara namni baay'eetu jira laala paarkii dhaqeetanii garuu bakka kana bakka san taa'uudhaaf sagalee muuziqaatu jira kanaaf irraa dhufe kunillee ashaaraan kun akka hin irraanfatamne jedhaniiti bazawee hojii footoo keensi ni gadhiisuu qaba kan akkatti ilaaluun qabala ilaala daawadaa viidiyoo kiyya maal akkas hin taatan hin beeku dhugaa waaqayyo nama 200 darban jirtanu maal akkas hin tuqee hin beeku baxaamitti bareeda kun keessi wayyiin baadiyyaan yaadattani iddoo kana mana kana cita wanti kana yeroo laaltan baadiyyaa kanallee miti gootara kana yeroo laaltan chaaka kana yeroo wantoota tokko argita warra keessan yaadattani sinin jaaladha dhugaa waaqa viidiyoo koo daawwadhaa aboo maal taatanis sheemi sinin qabu dhugaa rabbii kan namoota kaanii koo nama baay'eetti ilaala Yesuus gooftaan maal ani kophaatti xongaawii natti gootammoo viidiyoo koo kan ilaaluu diddan maanoo naa daawwattanis namaa gadiidha Yesuus baxaamitti isinitti aareera dhugaa har'a surmaa viidiyoo gadhiisi na godhuu didin gadhiifnesi maaliif isinitti aaree yaa maftii keessanii daawwattanii dhiiftanii garuu ani nan beeka ta'us daatatti kaffalee gatiitti kaffalee daawwatanii viidiyoo koo iddoo tokkoon naga'u na guddisu maallaqa irraan argadha jedhee dhugaa waaqayyoo maali yoo saantima unaaf hin reegu koo guyyaa tokkotti saantima doolaarii naafu saantima sababni isaa hin alaalaan jirta waan ta'eef homaa rakkoon hin jiru yaa waaqayyo kan keeti kan jedhe karaa biraayyuu namaa laata gooftaanii kana fakkaata iddoo sun iddoo taphaati iddoo ijoolleetti taphattudha yoo sunitti tole laayikii godha sabskraayibii godhaniitti warri addisiiftan sabskraayibii godha na daawwadha waan an balleesse waan ani viidiyoo waraabuu wallaale yoo jiraate koomentii qabdan kun hin taane tigis kun immoo hin taane kan akkanatti hojjedhu kan akkatti sirreessii kan jettan yoo ta'e natti himaa nan sirreeffadha waan narraa jibbitanii viidiyoo kalaaluu diddan kana soorsaa piraankisii godhadhee waan hojjedhe soorsaan dinnicha bishaan kee bu'ee ba'e hin aaru ani nan qirqirsa naaru nan quntuta naaru nan arrabsa naaru nan ifata naaru jaarsuma keellee kabaji jettu ani sinii bohaarsuudhaaf anan homaa gochuu hin dandeenye gootaraa kana laallaa dhugaa waaqayyo seenaadhumaaf kana godhan malee kana dhugumaas keessatti namni itti galeeti wayitti fayyadama seetaniiti dhoqqee horii kana faallaa kaboota tattafamee kaa'ame kan argitanii kan immoo qoraan sana laala qoraan tuulamteertu san ashaaraan humna kan bannee fi kana keessatti kan hojjetanii siniin jala dhugaa waaqayyooti baay'ee tokko nama ajaa'iba inni akkatti ilaaltan dhuguma mana maazirii waan hin deebisanitti fakkaadhu jechuun iddoo kanaan argitan baay'ee bareeda dhugaa waaqayyo siniin jedha waan nyaatan immoo waan dhugamus hin jira lallaafaa minaamin waan nyaatamus hin jira garuu manaa dhufnes waa godhannes namni garuu torban irraa nan kaane beektu miti buskutii hojjedhee manaaf nan dhufa jedhee ka'ee bokkaan roobnaan hafe
Asimmoo la sun mushinti beeti da lama inni akkanatti bareedu sun dhugaa waaqayyo isin jedha laala. Shinti beeti da bareedaa sun. Biskutee jedheenan bareedu torban irraa bokkaa tume nanafe har'ammoo maan hojjenne goddanyoota koo jiran isaan iddoo farda gaafsana nu laalle san jiru. Ani immoo asirraan viidiyoo waraabadhaa naan taa'aa deema isiniin jedhe. Kanaafuu kana fakkaata biyyi keenya akkanatti bareeddi bakki itti diddiqatanillee kunoo akkatti bareeddi. Daawwadhaa biyya keessan hin galtanii sinitti haa tolu gaaffii qabdanillee nagaafadhaa koomentii irratti isinii deebisuu nan yaala isiniin jedha waaqayyo sinaa eebbisu way ittannaan dhaqee ijoollee warra farda bira jiranitti malshitti beetillee akkanatti tsibbit godhanii bareechuu isaanii dhugaa waaqayyo paarkii keessatti namni akka jirutti footoo of kakkaasaa namni akka jirutti as kee bashannana ani buchoo kiyya baatadhee jaakeetti kiyya fadhee kobbortaa kiyya kaadhee jira. Waan fakkaatu argitanii kobbortaa kee addee dhugaa laala. Maaliif akka roobu ta'e dhugummaa kana haaliin. Anna istaayiliin kee bareedu. Footoo ka'uudhatte ishiin immoo laala dhagaa kanarraa waan hojjetanii dhagaa miti mukarra waan hojjetanii kaa'an darabbeessaa kan namni irra taa'uuf jechuudha. Hara dhugaa waaqayyo nuti umurii namaa dheerisinaan waan baay'ee argu lubbuudhaan jiraanna. Ilmi namaa yoo jiraachuu dadhabe rakkoodha malee lubbuu isaan jira taana waan baay'ee argatanii jira. Isiniin jaaladha. Waan na wajjin turtanii fi baay'ee galatooma isiniin jedha. Kanarraa yoo sirriitti dheeressas na salachaatu viidiyoo koo kanatti daawwachuu diddanii maal akkasuma tuqe hin beeku. Egaa warri kan xoqqaa yoo godhatan ta'e 7,800tti ilaalamaa fi ani immoo maal akkan balleesse hin beeku dhugaa waaqayyo namni 400 iyyuu laaluun birqii isinitti taate waaqayyo jira homaa miti isiniin jedha. Viidiyoon biraa walitti deebina goddanyoonni koo kun achi footoo ka'aa jiru la ilaa tokko ishii muddimenne qabatee dhaabate. Footoo ka'uu dhaqanii viidiyoo kana sagalee dhaga'amaa jiran annaaba waaqayyo si faana ta'uu ta'uu nagayaan tura.